كينو أكنا نام ربي مبيه جتون نام أكنا كنا ما شاء الله نام حق جارتي مناو في جتولا كانوا أتو إسيم من جرت مكينة بتيتكن سيارة بتيها كاكاو لما ناكي يتلفون ديمني تكاتاسكين ديمني أنا وصوصي في جرو أنا وصوصي في جرو تاسكين ما هرك جرن قبضتو كين كونكولاتا بتي سركا قادم أبا منا يجوسا كان وجد أنه كونكولاتا بتي في ديمتي نمو أكمو من أفيتين بول أكمو من أفيتين والبولت قالوا يروا ما كان غيسا جولين كين يحركج على دوغونغورا دوبارتي لما فونا ملي تامانا خيس جرتو سن رفونا ملي تامانا كيس جرتو سن أكمي كنون سنان بيغن هركج على جتو لا كيسا فدالون نمالا أستاذة كان فرحان ربي سيفي بلتي كان كيتي في جيرانيا كيسا سن التابل اسوجي عمري سنة ديرس إن شاء الله نما دنيا اللي وجي ملكاي آخرة اللي وجي ملكا وربي سنة قدو جيبت دورتي أكنا نانو كان جرا كان سوتاسا يروج القبات في channel كان أنا اللي فولك يعني في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفتو حياته روح جرجرتو كجرا تمرتي كيسنو سنين تدجرا ولا كاميرا مكانة جلالو سودا سبب نسا أسر الفيديو ده لجيم بيكو أنت بلي فما نعرف كذا ولو ما قالتوا يجودا أستاذة كيني فرحان هر مكينة يمكن كوكولا تبزيني على مناسة مفاجأة وكي سبرايزي سي مو سبرايز ما سبرايزي قافة سنين مغلفة سنين أولي نرى لانينا أكس ودن جتودا يا ربي أبا مناكي ياكم اللوصو أبا مناكي أرقا جرتامي دو أستاذين فرحة وإسان دلقاني حبيبي أرقيتها سلاوة إسان دلقاي رنكون والمشاريع كيس جرتو بر أنا مناو في قمتشيسون جتشودا كنا غرغرا بتني أنا مناو في قمتشيسون المشاريع كيس جرتو وي أرقيتني سينكونا وي فيسبوك إساني سنردو في تريمي هو سنردو في كاسين اللي وايادا المهم dhugaa rabbi dargaggeessa amma jechuun inni beeku dubartii afur fuudhaan malee akkamitti mana keessa jiru san kunuunsi wajjin jiraadha hin beekan arga caalu maasha Allah an ustaazota irraa jechuudha wannan jibbu tokko hin jiru bakka itti jibbu kuma saanuu takka malee bakkuma takka irraa hin jibban jarra irraa jechuudha maasha Allah maaliidhaaf silaafuu namni haqa rabbii eegu jechuudha namni haqa rabbii eegu haqa namaan dagatu nama yeroo baay'ee namni nama miidhuu namni waan garagaraa godhu kun warruma haqa anaan dabalatee jechuudha haqa rabbii eennitu namallee miidhuuf deema rabbi inshaallah warra sanirra nu haa taasisu obboleeyyan kiyya warroonni dhiiraa mahammaduuwwan kennin warri dalagarra jirtan ka dalagarra hin jirre dirqama haadha manaa kan keetii konkolaataa biti siin hin jedhu obboleessa kiyya ka'aa jira wannuma humni kan kee itti danda'uudhaan haadha manaa kan kee gammachiisuu yaadhiisu dhugaa rabbi kaameraa kana keessa ija keessa laaloo kan nama sodaachisa laa ilaaha illallah bakka itti baratan malee hin taatu dubbiin almuhim akkanaa kana jechuudha waliif yaadullee wanuma jiru waan ta'eef hojuu osoo mee wanuma keessa jirtan waan mushuxa yookiin fila mataa isheellee yoo taate jechuudha osoo waa bittanii haadha manaa keessan kanan sapiraayiz moo kennaa garagara kennaa jennu nama mungilifa dubbadhee illee hin danda'u waan ta'eef waa akkasiis osoo gootanii irra jaalatamaadha irra filatamaadha maalidha akka bultiin keessa haaramu yookiin jaalalli keessan haaramu isin taasisa waan ta'eef kennaan jaalala dabala malee jaalala hir'isuu akka ilaalcha kiyyaate jechuudha sababni isaa ani hariiroon gama lamaanii cimsa hariiroo gama lamaanii jajjabeessa garuu namni kenna jiru keessaaf ijoolleen keenya dhiira dubartiidha yoo waa kennaniif keessaaf uummata Oromoo keenya bira jechuudha keessaaf uummata Oromoo bira keessaa namoo uummata Arsii bira jechuudha wanni kun kan jiru jechuudha haadha manaa isaati kennaa kennuufii miti isiin daa'ima dugda baadhattee harkarratti ammoo meeshaa gabaabaatuudhaan inni lafoo jala deema inni yookiin harka qullaa deema isiin daa'ima dugda baadhatti harkatti ammoo akkas waan gabaa bitatanii dinnichaa kana jechuudha baadhatee deema irraa fuudhu ilaalchi isaan qaban yoo dubartii gargaaranii akka waan dhiirummaa wayii irraa duuduu wayiitti fakkaata ilaalchi kun tarbiyyaa irratti guddatanii akka aadaa naannootillee uummanni keenya ijoolleen keenya warri dhiiraa amala kanaa qaban keessa warri biyya jiru jechuudha maashaallah biyyaa bahuun kun waa baay'ee nama fayyada dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee nama tajaajila biyyaa bahuun jechuudha namni wayumarraa waa barata waan ta'eef namni walirraa waa barata namni waa beeku kophatti waa beeku hin jiru ummatuma arabaa kan
ما أمة عربا خنا أمة خينيا في أمة عربا خنا البرو لالن سلا إسان كن اللي إيرا كين سن اللي إيرا قالوا والقطو منيرا ما إساني قالوا إلى جساني دبرتيف كابن جرجر كور عرباتي في كور خينيا دبرتيو قرقارو أكواني إنجرامي خلاص هر إنه يتلقمو في اللال قالوا كم بينا ما كانوا يجولا كم بي عربا كوني دبرتي قرقارو إسحاب قاتشنا واكاسي سنلي وصول نتي براتمي رقاري أنا نقارب بقافي رجل قبدا في بي نمال أفجتشو namichi shunkurta bitee alaa galeeni jechuun shunkurta kudaara kan waan ta'ame jechuudha. Ani jechuun dhiirri asitti waa dhiirri asi gabaa bitee galaa waan jedhu miira lalka waan irra guddadhe waan ta'eef dhiirri shunkurtii bitee galaa saalfatu waan jedhu itti dhagame jechuudha. Kuni bakka baay'ee jira waan ta'eef ilaalcha akkasiisan ilaalchi hin taane of keessaa balleessine waan dandeenyuudhaan haadha manaa kenna takka abbaa mana rakkoo miti barbaadu dubartiin illee konkolaataa konkolaataa bitti abbaa manaatii kennummaa rakkoo qabuu dandeetti itti qabaatti. Silaafuu yeroo amma dubartiin masruufaa jira dhiirota keenan qacaalu. Kunillee jireenya biyyattiitti wal qabata waan ta'eef kanaaf ustaaza keenya Farhaan rabbiin dhugaa rabbi wallahi taqoosaa qoosaadha. Tahaqiiqa ammoo rabbi umrii wajjii isin haa dheeressu jaalalli keessan haa biqilu ijji hamtuu isin argini. إن شاء الله وني اسم بليس وفديم اسمه رتهاديبو سيفي ماتي كنكي وجدا نما وجدا عمري ديرس ربي سناقو فاميلي كنكي كيسالي وروتا كارا كفر ما رجل اللي ربي سيف قجيلشي كارا بريد رسيف حفيدو وينجدا أكا أبوليتي تكاتي تيكون دوايكية كناف محمدو وانكين أبو مزرات أبو مالي أبو جني أبو جانكا باكو مجرتنتي ها أمناكي سنجبي فدا afuri fuudhuu barbaadda fuudhuun barbaadda miti dura mee isii takkatti guutaniif kana guutii ka'ite achi booda mee atu hin fuutaa fi hin fuutu hin murteessita waan ta'eef kanaaf maamaduuwwan keenya baradha sheekota irraa baradha wallahi jaalala beekan warri sheekota jaalala beekan dhugaa rabbi namni rabbitti amane keessa kun immoo jaalala dagataa miti daran garuu warri diinii rabbi barate kun dhuguma rabbi kashalabboota jaalala beekan shalabboota jechuun warruma bakkum arga gaafatu maqaan dhiira haadha manaa keessa mana wala keessa kaayyate ala keessatti waan biraa dalaguu akkasuma immoo tokko faadha manaa fa dalagaa ergatee dubartii biraa buufachuu kun jaalalan jedhamu aslaasan xawal waalummaa dhama malee akkasii akkam nama sodaachisa kaamera nama sodaachisa almuhim kanuma jechuun faan dhufee ani bakkeetti baradhe malee asitti waraabeen beeku ana garuu viidiyoo nama waraaba chaanalii kanarra waraabeen beeku na sodaachise wanni namni kun 14 asiina alsiyaa jiru ina fakkaataa jira kanaaf nagatti qabaadha umrii dheeradha inshallah rabbiin bultii keessan keessa barakaa haa qabu jireenya keessa isinitti haa bal'isu waa halaali malee waa haraam irraa isin haa fageessu kan konkolaataa isin bitu rabbi isinitti haa baasu ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaaf kan isin aarsu kan isin xaarsu osoo hin taane kan konkolaataa bitee fi balbala isinii kaa'e isinii kennu rabbi isinii haa baasu hin jedha turtii gaarii nagatti horaa bulaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhiifama akkati na yaaddetti yoo dubbachuun dhabe dhiifama naaf godha yaa assalaamu alaikum